boda guyyaa afurin garuu TikTok irraa wal qaqayyaranii suura shiitiin hin fayyadamu. Amma akkasin jechuu barbaade dhaqanii bira haa buranii osoo hin ta'ini sagantaa haa qabanii fi irratti hirmaannaa in gargaarsifnaa lamaalas nu. Bira buliitii bargitee raafmatan qabu feematiin kamuu raafmatan qabu bar miskiinuma kanatu wal gargaaree mallaqallee kennee wal birallee bula malee. No asili dirqama bira jechaan siin jedhee baran dirqama bira bulu rakkoon qabu amma kanayyuu nan danda'e waan ta'eef ani rakkoon qabu bira bula. Garuu gaayyoon anis dhukkubsadda bukkeeru manciisa malee gaafa sana gaa namni nu gaafatullee akka hin dhabamneefi malee rakkoon qabu bira bultii miti galee wanta naanna aarsina dubbisee wanta achirra odeeffamaa jiruu fi wanta godhamaa jiru samaa hin namni amma eenyu gurbaan muriirii moo maal jedhamu sun bilbila shirra daawwalee ganni maal taate hin jenne sibira dhufee maal jedhe bilbila ganni jalaa hatanii bilbilli ganni akka dhufteen hin banne bilbila tigistitu badee qoricha laatanii fi qoricha wanti laataniif hin jiru paaspoortii ishii jalaa hatte iqaamaa ishii jalaa gubatee mana irratti gubanii je manni kan gubate anis ishiinis manuma tokko hojirraa eesiin hin dho'ee unduma gubatee numa bade hin darben. Bilbila jalaa hattanii firii nyaachiftan naan jedhe ani dubbaan waa'ee dubbadheeree macallise malee. Maalati dubbachuu baattu bar viidiyoo waraabamaa jira waraabame hin ergama si galee kan wajjin jiraatu immoo anadha. Kan wajjin asitti rakkachaa jiru sanadha. Kan karaa biraatiin immoo maqaa balleessaa jiranis anadha barasili. Maali bilbilli akkamii jalaa bade wanni sun? Hin banne bilbila tigisti kan bade sana otoo dubbii addaan baafatiin oduu odeessuuf fiigu bilbila shiilee jalaa hatanii online irraa dhabamsiisu. Inshallah isuma haa dhabamsiisu. Namni kana godhes hin jiru. Paaspoortiin isin bade haa badu ishiin hin jirti. Akkamitti bade jedhee even ganni isi dhukkube jedhanii even hin gaafan. Qorannoo gaggeessaa fi jirra. Inshallah otoo ishiin gaafatiin qorannoo maalii gaggeessaa inni? Akbara inboxin oliga bilbilee faaxee gaafata ka faaxee manama. Gaafata dheek mucayyoo kana bira kan jiru bar'aana. Moo doktora wajjin kontaaktii uumeetu gidi maqaa ganni orjinaala hin beeku maaliin doktora kontaaktii godhee ganni waan dhukkubsatte barare. Maqaan ganni orjinaalee nuni abbabechi. Maaliif karaa keessan sitti maamalee asirratti maafanne maamaa. Haadha faaxee tu sa'aadaa bar waggaa meeqa dhohifataa taree baay'ee girrisaan eegas eera gahe. Ayyaluudha maqaan isii orjinaal. Sitti ni mara kon qabu asli qosaa dhiisaati mucayyoon kun booda waan matuti akkam goona beeyta kabarugaa akkamtu bareeda oo gammees haa ta'u nasriis haa ta'u everything warri Dubaay jiru namni xiqqasho hordoftoota qabu walumaa galanii sagantaa nu haa qabanii guyyaa qidaame tokko irratti jechuudha afaan warra Dubaay warri Dubaay kun maaliif fayyadaman Itoophiyaawidha. Guyyaa qidaame yookiin sabbanxinna irratti nu haa qabanii irratti hirmaannaa hin gargaarsifna. Anuu namuma gaafadhu dhabe rabbi haa fayyisu jedhu waa'ima godhee fi dura taraa ture akkuma tiyyetti. Nama gaafadhu waan hin qabneef garuu hamaan kiyyallee afaan hin baane akka nama intala Oromoo asirratti yeroo dheeraaf biratti tokkotti waaqoo nama kadhatanii eegganni rabbi si haa fayyisu jedhetu godhu dhiise malee homaan dubbanne jechuudha. Moor yoo sagantaan qabameef addaabsi. Yoo sagantaan bareeda wayii qabameef irratti hirmaachuuf yeroo kamuu waliin daangeessu jiru. Haqa nurraa qabdi haqa Oromoo irraa qabdi si galee. Miskiina ganneen silaa ganneen akka ta'uu qabdi wallaahi. Anaayyuu sababaa feemasoota meeqaa waliin natti bu'aa turte silaa har'a sagalee ta'uu qaba jechuudha. Warri kalee isin irra gortee lolaa fi tokkochi qubaan qabu si galeen. Baxaan mi'aasaatiin gurbattiin kiyaar jedhanii tamiira wasfee takka fa'aa silaa isiin fa'aa mara itti achi teettee. Namoota malee kafallee fi kun hojjala kana argataa jirti. Erbittiin shaantaa baatu malee namni dhukkubsate gaafatu hin toltu. Kottu kiyaarsee? Asli koo akkas asli akkas goona. Lakkoofsa keenyaaf ergi waan jiru taata gargaarsa taanaan sagantaa qabii fi manuma keetti akka gargaaramtu godhi. Kanaafuu namoonni baay'inaan. Lakkoofsa kiyyasii ergaa garuu yeroo jaartiin dhageettu dawwaliin kaa halkan qixxeessaa yaamoo dawwale ishii falmu. Ashi? Wale. Kiyaar dhufee gaafatee? Kiyaar hin dhufne. Kiyaar saree ebar. Kiyaar? Biyaan Dubaan jiran ajjeesu. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Ganni maal taate gin doktor ila gabaabsituma daqiiqaa takka bichatti natti himi.
gannin Jordan irraa Dubai dhayxee qilleensi Dubai hin taaneef hin dhukkubsate. Okay. Okay. Amma achitti moora jedhanii anjattirfi jedhanii ምናምን dhukkubni siitu amma malee kunoo Abu Muraad mana yaalaa nama akkamanii kanee birrii nama gaafatan jirti jedhaayyuu mana yaalaa guddaa jirti yaa. Mana yaalaa guddaa barbaaddee isiin kadhaitu taate maarri yaalanillee kan lakkisanii bara of dura isiin inshuraansii seente inshuraansiin kafarii godha. Rakkoo siistama wallaaluti malee baay'ee Dubaay jechuun Awurooppaan. Dhaqi inshuraansii san nu naqika. Jechuun mana yaalaa san geessuu dandeenya. Hanganni matanaa yuun beeku baay'ee. Ganni hin beektu ati? Yes. Anuus hin beeku eegatti ganni hin beekne diqaala. Wallaahi billaahi doktor kijibaa miti. An TikTokii an guyyaa 4 yookaan guyyaa 7 guyyaa takka seena. Gisee jiru an taaksii oofaa eessatti quba qaba. Galgala ka du'e kana mana galee lafa dhaya. Maqaan na badee bar. Birri beerata yaate deemtee ati? Birri beerata mucuu goote jedhee fi himataa jiran deemtee? Wallahi kijiba. Namni risiitii fidattee asirra ol ba'uu danda'u hin jiru. Qo'ee sagalee si erga. Akkuma inni hojii takkan hojjannee minaamina goona na tabaabbaraa viidiyoo takka waraaba jettee mucattii ijoollee adda jabdu takka jira beektaa miskiin. Beeksisa na hojjettee lafa teette gun. Eessa jirti? Fagoo jirti. Dubaay immoo? Dubaay jechuun amma Dubaay jira isiin biyya lafa Abu Dhabi magaalaa jedhamu jirti. Si jaalatte? Wal jaalannee dhukkee walirraa kaasaa turre. Okay, duraan wal dhayaa turtan? Yaa. Akkana bar hiriyyaa wal dhabe afaan laagaa yaani. Isin araarsuure karaa keessattiin? Allahu akbar. Sanitti araaramu irraa fajjeessu na wayya doktor. Wallahi? Wallahi. Maa? Bakka akkanumatti hin ture. Maal wanni hin taane hin ta'u amma fuudhu edda jaartii biraa argadhe xabbasee jira. Bakka amma akkana godha mucattii baay'ee dhukkubaara beekuuf wallaaluun dirqama miti intala Oromooti. Yaa gargaaruun dirqama bar. Ani jechuun bar ganni yoo namni jedhu dhagayeetu maal hooma isiin taate kana baruu waan barbaade fi moora anjattirfi barsira amaliyyaa tanan nama dhiisaa iyyuu moora kanan beeku malee. Okko amaliyyaa yoo taate maal rakkoo qabaree kun bar amaliyyaa yoo taate tarfaanjatiin bar nama keessaa baya. Rakkoo hin qabu salphaa. Timirtii dhaba baay'ee kamaal beenuu ciranii keessaa baasanii tarfaanjatiin waan baay'ee wacillee gaafatuu miti baay'ee. Moorriyoo. Moorri ndee moorri jechuun namni sheeppii ta'uudhaaf moora of keessaa baasa. San immoo isiin dalagattee of keessaa baastu ture ka gizee biraa yoo dalagattee dalagaa argatte. Mee ati dhageettiin dhukkuba isii maaliin gaafadhu nutti himi? Yoom nutti himte? Dhukkuba isii moo dhaqeen gaafadhee si jirti bakki isiin jirtu natti himaa. Kuwait hospitaal Abu Muraad akkam nagaa Kuwait hospitaali keessa kan Sharjah. Okay, Mustapha Kuwait ka Sharjah bakka tam jira sila Kuwait hospitaal. Okay, Kuwait hospitaal Nasriya. Kan Al-Qasimi irraa hospitaala guddaan tokko Al-Qasimi hin jiraachirraan immoo yeroo dadhabanii karaa Kuwait sanii ajajanii jiru baay'ee. Kuwaitiin beekee jira amma karaa ajmaan deeman gubbarra ka jiru. Isiin achuma jirti achitti yeroo madhaitu achuma dha'ittee hospitaala san jirti. Okay. Yoom dhayta? Inshallah boru sa'aatii booda. Wallahi. Booda cufaadha. Sa'aatii kudhanii sa'aatii seensani beekta. Isiin ruumii kam jirti qoy? Kunoo mucayyoon tun hin jirti bira falmatu. Yoo achi geettetti lakkoofsa silkii isiitti illee yookaan kafala. Tanumaayyuu sila isin maanuu jara badde. Mucayyoo bira jirti. Maganni Oromoo beektuuti. We are friend and in Bekun Warabul Kaaba.
Garuu kijiba Nama akkam dhukkubsate gaafachuu beekuus hin barbaachisu obboleessoo hin dhayita boon dhayita. Indaqa. Yoom dhayita? Boru. Boru dhaqii naada wali viidiyoo. Okay. Bilbila wajjin ol seenuu hin danda'amaa Abu Muraad. Rakkoon qabu hin dandeettu. Okay. Waan isii taate gaafannee sagalee taanee fi haa yaalamtu. Dhugaadha beekuu fi beekuu dhabu nama waan feetallee haa balleessitu namoonni komii irraa qaqqabdanillee dhiisaa komentii tokko dubbisaa ture waan wayii bakka garagaraatitti haa yaalamtu intala Oromooti. Ganni waan balleessitu hin qabdu isin gidema feemasni wallolu gara tokko gortee tokko raggatti malee miskiina wallaahi. Allahu akbar. Tane kaa rakkoon kinu. Si raggattee doktor? Assalamu alaikum. Na raggattullee ani nama fayyaa namaasitti gadoo namatti ba'umutti ganni baay'ee dhaan intala biyya kiyyaati. Wallahi ganni nama tuttu haadha miskiinaatii bara. Wallahi. Okay. Biyya biraa turte saasii miti. Yaas Jordan. Waan fudhatte ati kiyyaar mataan keetu mana yaalaatti keessa si barbaachisa bara. Minoog. Wallahi homaan taane doktor beekee jira mucayyoo bareedduu takka isa. Haadha keetu ittiin taasisu. Bade doktor. Wallahi ta'u. Akka araadaan wanti gufuu. Asili lakkoofsa keenyaaf kaayi bilbila bashiitiin. Maaliif warri Dubaay kun feemasoonni Dubaay kun maaliif akkana garaa jabaata garuu? Habibi eenyu kaargoo haafedhu eenyu namni hin gaafatu na dhaggeeffadhu obboleessa kiyyaa qaalii dhiifama isillee hin beeku nan beektu raqama keenyaaf kaayi viidiyoo koolii ani iyyuu siif hin daawwala rakkoo tokko hin qabu. Ana miskiina kaargoo baadhatu ganna darbitaa doktor. Hayyee akkam negee how are you? Are you fine baby? Wallahi dhaqee gaafadha. Wallahi billahi. Indak I will go. Boru dhaqii gaafadhu ijoolleen Dubaay jirtan sagantaa qabaa fi irratti hirmaannaa hin gargaarfinu. Guyyaa sabtii irratti qabaa fi. Baqa guyyaa sabtii irratti qabnee fi hin gargaarra. Okay. Akka. Natti tola. Hayyee galatoo. Anda doktor nambasin ka xiqqoon ta'a qoy. Riskii eeggadha. Assalamu alaikum warahmatullahi riskii eeggadha hin jenne kiyyaar. Riskii eeggadha. Barraa giiftu dhaareen oolu. Waan babbareeda dhufamu kan akkam nagaa. Ayyaa kiyyaaru akkam. Doktor. Kiyyaar kana dhiise amma wallollee irra dhugaa. Maal? WhatsApp bilbilaa fi barreessaaf sagalee qabanaan deebisu billaa aleeka doktor. Baay'ee asirratti kinu nama 1700 laalaa jira mi Dubaay illee nama baay'ee laalaa jira waan tokko himan. WhatsApp namni jechu si barbaadee jedhee namni jaarsummaa namatti taasisa doktor. Kaargoo qabda. Akkam nagaa kiiloon tokko meeqa hagana guyyaa meeqatti biyya gaya guyyaa hagana. Okay bakka akkanaa jira kootu fuudh. Visa dalaisiifachuu barbaade kiyaaro. Visa viziitii moo employment hagana. Yoo viziitii illee taate hagana. Ciao dhume achirraa yoo paaspoortiin kee kasi jalaa bade ta'e illee maqaa kee guutuu fi iddoo dhaloota keetii waan tokko natti himte paaspoortii kee koppii orjinaala si baase achi boodarraan deemtee appilaayi godhatte hundas ta'e waan kamu namni hajaa dhiisee calqaba nagaya na gaafachuu bichatti daqiiqaa 5 taasise nama. Sanitti immoo hin dadhaba nama tokko yoo xiqqaate guyyatti nama 200 hojjaase nama 4 garuu hojiif si barbaadu kama dhugaa. Garuu hundu yoo xiqqaate nama meeqa si gaafatee sababa saniitiif jecha laallatuma gisee garii maal goona beekta abboo kuni kun bakka akkanumatti waa gaafatuu dhufe hin bituu kuni gaafattuu jedhanii gabayaa dur yeroo warri horii gabayaa baasu karaa asalattuu kana dhiisiisin beektaa hin dayidhaa ture faazarii fa'a kazaa bakka Asli namni hin bitu. doktor nama saati kana seenti waan ta'eef yaa'u ni yamamuun beekta waan ta'eef ni ba'a waan ta'eef adara raqama keenyaaf kaayi. Qabadhu lakkoofsa kiyya. Ganni yeroo. Akkamitti qabadhaaree lubbuu? Silkii kee Ganni anatti si erga keessan. Chaarjiin qabu waan ta'eef chaarjiin illee na rakkisa waan ta'eef asili. Si erga maka ganni kanaan si erga iyyee. Si barreessu adara doktora nagatti baay'ate.
Tole baqa. Sagantaa warri Dubai please mucayyoo tana qabaa fi hin gargaarsifna please. Wallahi hin gargaarsifna yaalamuu qabdillee dirqama beektaa. Yeroo ammaa kana mootu namni gadoo namatti kaayatullee yoo jiraate waa'ee fayyaatiin gadoo walitti hin kaayatan. Yaa. Kanniin kana beekuu qabdanii bakka wal gargaaruu qabnutti wal gargaaruu qabnu Oromoo. Kun akkas osoo hin jenne kanaafuu bakka ganniin gargaaramuu qabdi zaasseet. Kadheen gaddaa maal gooteeti? Kadheen gaddaa si waamnee maaliif hawwaatu didde baay'ee sitti aaree jira bara. Way bannaat karaa deemee gizee masalkii